seeraan urraadhiis tanamooma ta oromummaa ta intala dubartii nama kana mara lamaa namaa keettee ta gaadaamessa jiidhaa kaleessaa ta har'a ulfoo ulfina tanamuu mataa ol qabatee ilaalle intalli haqaa fi dhugaa Oromoo biraallee qabdi isa biraa miti isa birayyuu miti namooma irraallee uumee irraallee waan guddaa qabdi waan ta'eef san abba jaalate abba jibbe waan isiin barbaaddu waan ilmoon isiin barbaaddu godhuun dirqama namummaati bakka isiin itti erkifte akka isiin itti erkiftetu taha tananarraa fudhadhu tananarraa qabadhu tananarraa guduunfadhu deemi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Gante atise beellama qabdanatti fakkaata jabaadhu inni guddaan waa'ee dhuma ijoollee keetii fuuldura keetii irratti xiyyeeffadhu mucaa keerraa ijoollee keerraa namni adda si ba'a. Ilaali gadaamessa kee ilaali dubartummaa ilaali waan gootan godhaa fi ta mucaa nutti dhiisa isin warroonni akkanatti haasoftan kaa warra akka joon kun dhugummaaf haqummaan gadhaabadhaa waan kanarratti dubbadhaa lallabadhaa yayyabadhaa addunyaalleen haa dhageettu piliis mucaayoo tana akka namaatti akka haadha ilma kanaatti akka ganama takkatti yookaan galgala takkatti ilmoo tana argattetti cinaa nuu dhaabadhaa waan barbaaddan nuu gargaara waan dandeettan nuu gargaara ol nu qabaa utubaa cinaacha isii yookaan dugda isii dhiira tanaa fi dubartoota ilmoo tana dhale tana ol deebisaa rabbi sin olaal deebisu joon ulfaadhu fayyaa naa ta'e afaan si dhaabadhee na of kolchi. Kanaaf amma dubbiillee dheeressinu sonaa wanni gootan mucayyoo waan illee wanni si dhaamu namni akkuma wadhabu walitti illee deebi'u jira. Namni miira keessa si galchee atis waa yaaddee waa maran fixatan maaliif akka arganii naasahanii uffadhu karallee rabbumaa bakka kanaan si gahe abshirii keessaallee baatee boru namallee mammaakee ilmoo tanaan galma gahuu taata waan taateef akkasii jabaadhu wanni tokko wanni beekamuu qabu namni rabbiin qabu namni hawaasa ofii qabu badee hin badu ati gaachina hedduu nuu taate nu marte keessatti nuuf argina maaliif jennaan hawaasa keenya kanaaf gaachina osoo nama keenya tahuu baatte jara keenya rabbi ilmoo shanii badhaasuun kun gaaf duraa waggaa lammaffaa kanatti dubbadhe na fakkaata mucayyoon tun shanan gadaa Oromoo ilmaan shanan nuu fiduun kun shanan gadaa Oromoo shanan odaa Oromoo isii keessaa rabbi nuu baasee jedhee dubbadhee ture yan waan akkasii san irraa arginee gaachina keenya jennee silaa nama keenyatti waliin qabne uf hin qabneefi malee waan isii barbaachisuu isii goonee biyya galchinee raahaa biyya keessattuu raahaan haa jiraattu hatta haga mootummaa gaafataniit waan isii barbaachisu mootummaa irraayyuu gaafannee fudhannee isii taana jechuun maddii haasaa turree wanni kun martuu hin taane kayrii maafi wanni martuu alhamdulillaahi marattu ati jecho akkuma amma namni yoo haasa'u miira keessa nama galcha waan ta'eef miira keessa galuun qabdu boowus hin qabdu boo'ichinis hin malle sa'aatii kanatti ilmoon tante gaachena keeti hawaasni keellesi gaachena kanaaf hin boohin illee dammoo hawaan qara dhuffatte kuma qara dhuffatte sanitti dhuffat waa baay'ee icciitii baay'ee baafteen dubbatini tagara biyya bahuu rabbi biyya san keessaa baasee furmaata guddootti akka si baasu rabbi irraallee abdii qabna hawaasni keellee si bira jirra waan dandeenneen akkuma ilmoo tante atama ofi qabdu kana nu martu ilmoo qabna si bira jirra wallaahi si bira jirra si gargaarra gargaarsa asitti wanni gargaarsi guddaan jiru yaada amma ati qabattee deemaartu san ka ilmooteetiif furmaata kee ta'uuna ilmi namaa haguma muraasaa ta'e wayii nama gargaara furmaanni isii maal biyya baqattuu kanaa baateet ilmoon isii bakka itti barattu bakka raahaa qabduutti gahuudha hawaasni keenyallee waan san irratti jabaachoo qabaa taanii fi asitti ammoo osoo waallee dubbachoo baatanii dubbii isinillee kallattiin as dhufee ganama Dr. Aslii waan san qabee na fakkaata yaada jiru walafoo qabanii gara furmaataatti deemanii achi booda waan tahu hawaasni yaada kennatee dubbatee wanni kun gaftee gabbaaftee abboo dhugaa rabbii irra dhaabannee duuna malee namni dhugaa irra dhaabatee duudha an akka kiyyatti nama amaana naa ijoollee biyyaati bira hin dhaabadhu hin gaafadhu kanaan dura hin beektisiin maaliif akka inni dhimma kana si harkaa dabsee bilbila isaa naa kenni hin gaafadhaa maaliif akka inni rakkoo kana godhe jedhee inni ture kun siif hin taane sigalee yoo dandeenyen sirreessina hin qajeelchina yoo qajeeluu baate ammoo furmaata karaa jirutti ilaallee hin buufna anuu jechaanii ture jechuudha. Kanaaf har'allee taanaan borullee taanaan amaaniin nuti karaa mana gahaatiin dhufee ijoollee isaa furmaata takka haa buusuudha malee namni amaani ilmoo dhiira ta'e namni surree hidhate ka amaaniin maddii dhaabatu bakka kanatti hin jira jedhee iyyaadu akka nama tokkoottanis sigalee nu warri san godhu
yookaan isii arrabsaa isa deeggaru yoo jiraate wanni irratti inni deeggaru wayii hin jirtu haqa rabbii qabatee namni deemu ilmaan tana qabatee haqa ilmaan tanaatiif dhugaa ilmaan tanaatiif egeree ilmaan tanaatiif dubbachuudha malee gandummaa namaan hin bira nama dhaabu hin jiru. Jeneraali kiyya. Nama ayee dubbadhu. Isin afotti qabu afaanii qabu viidiyoo wayii kukkutame aslii bilaana gahe waan jedhu asliin ani waan kana hunda keessa hin jiru hadha mana banaa asliin kootu jedheen hadha baalameera amma ijoolleen aslii jechuu jirti. Innillee hin kakataa mee isarraallee achumatti ka isinumatu nu ol jira isinirraallee rabbuma jira achumatti itti dhadhaamee mana aslii duyaasa achumatti mee innillee dhugaa jiru san nu haa ibsu. Abba Abdallah bakka kanatti hin kakataa miti maa sibiila hin ciniinne afamuuzii afaan kaatee maa hin kakanne amaan ijoollee tanaaf furmaata buusuu nama danda'u irra gadhaabanii itti dhaabanii itti himu carraa argannee osoo nu itti himna yoo carraa dhabnillee ammoo warri carraa argattanii osoo hin ta'in itti hima afamuuzii. Ma yoo ol seene mee anamma isin dura achi dhaqaa yoo ol seene isin seensisa. Siifu atillee eega siyaamaa jiraatan achi kootu. Yalla. Salwa amma wala Abba Abdallah bin Mabruk ini accounting ki ya na dide yo cire kana dara sin ta to accounting kana na sensi Kuno follow si godera. okay hayyee achi haa deemu hawaasni illee garas deema mucayyoo Mana asli ko tawasin illee guyyaa qaba mee achi dhadhee mee dhugaa jirtu laalla. akkas sanuma wayya Warri nu dura dhuttan yoo sagalee nu ta'a yoo nu dura dhuttan yoo isin galchan. Haata yalla. kamma irraa dubbadha wanni waan hawaasa maraati wanni baalee arsii hojii jedhamu jiru Oromoo hadha Oromoo qaana'e malee waan kutaan tokko adda qaana'ee miti waan ta'eef kanaaf atillee haadhatee mana cufiitii garas deemi guyyaa qabame waan ta'eef waan jiru achitti Mabruk dhaggeeffadhaa dhugaa dubbachuudhaaf bakka Amaan illee akkasuma ati keessattuu haadha Oromoon qooda haadhaa qooda obboleetti qabu si kenna jalqaba irratti gaafii kennatti waan dhuftanitti osoo hin tarreen dura jaalala Oromoon si jaalatu kana beektaa ati garuu gaafidha. Osoo dhimma keessan Galatoomi ulfaadhu maarree egaa Oromoo jaalala Oromoon si jaalatu beeytee dhimma keessan Oromoon dhageeffatuuf asitti wal ga'e kunoo namni 6,000 kun wal ga'e kompliinki godhaa jiranii sheer godhaa jiranii waan ummanni keessi jaalate hin jaalataa galatoomi. Amaan akkam nagaa fayyaa keetii? Nagaa wallah alhamdulillah akka gaarii akkamisin? Ummanni abbaa shanee siin jedhaa maqaa shanee kanaan Oromoo hedduutu fannifamaa ajjeefamaa hidhamaa ture. Oromoon akka dhaaba ofii tokkotti dhaabuma abaa'oo kan ati dhalchitee tokkotti si jaalata. Ati hoo jaalala Oromoon si jaalatuuf si qabu kana beeyta akkan. Anillee akkasuma jaaladhaani hin beeka kaleellee hin beeka har'allee hin beeka wanni wallaaluuf maaltu jira? Galatooma ulfaadha maarree isin lamaanuu eega jaalala Oromoon isin jaalatu beeytan haasaya keessatti walitti daddarbattanii immooshin hin taatanii bifa tasgabbiitiin yaada keessan ibsattanii kanitti osoo hin tarreen galatoomii kanuma beekuu keessaniyyuu hundi keessanuu galatooma. Siifuu gaastirramee nama dubbii teenya tana jiddu galatti ilaalaa loogii hin qabatu jettu gaastii kanarra nama dubbii kana miyuut godhadhamaan hin deddeebisa sirkiin kee yeroo taraan keessa gabanata. Gaastii kanarratti oseenee namni 7,000 kun hunduu obboleewwan kiyya abboota kiyya garummootu oseenee bakka an dogoggoretti na haa qabatu bakka miidhametti na haa dubbatu ebaluun naa galchii nama jettu ladies first jedhanii eenyuufaa si galchu siifu. Galatoomi Jeneraal Huseenii fi Boonaa Baalee. Jeneraal Huseen Boonaa Baalee. Tole. Jeneraal Huseen edaa kana menneqqatee reeba Huseen Jeneraal Ababaa darbi. Boonaa Baalee lakkoofsa tokko barreesse ati miskiina miree waan darban san hin beeytu. Jeneraal Ababaa darbi. Jeneraal Huseen. Boonaa lakkoofsa tokko barreesse miskiinummaa ofii beekee boonaa galcha. Jeneraal Huseen.
Bona harkisa jeneraalitti sheer godha yookiin itti dawwala. Ida kana menne qateeree ol bahe. Mashaallah tabaarakallah. Jeneraal hin jirtu. Eessa taree ammumaas hin turre bada. Eessa isa argareem. Jeneraal garam tare jiran. Turkii Itoophiyaa kunillee mushkila qaba wallahi. Jeneraal. Ane waan jaraan jettan yoo qabaattan garamirraa akkas godhuu yaada jaraamee irraa eegaluu jeneraal amaan Abaa Abdallah warra sirri jirtan Mubaarak Boona. Doctor, salamu alaikum. Mubarak Martino, wanni illee abbaa hojuu kanallee galchi. Mube salamu alaikum isin jira mara. Mabruukin galcha, mabruukin nu galcha. Dura gaafii yaraa eegallee kaanee Jararraa eegal. qoya adeemsi akkasii miti. Dhaggeeffadhu amma yuutu godhadha amma isin. Hin galchina eegasii nama isin jettan hundaa nama dubbii isin ibsa. Siifuuti yakaleessa bifa aariinitti laayiv irra turtee ummanni baay'ee si wajjin daaqaa ture booyallee turte dokumentii garagarallee viidiyoo waraabame jira agarsiisaa turte. Maal taate maaltu si mudate jechuudhumaaf. Kaleessas dubbadhee jira waan na mudate hundi keessanuu dhageessaniifuu dhimma kee nutti kennadhu naan jettan naaf fakkaata. Soo saniifuu waan silaa dubbatamuu qabu hunda isaallee dubbadhee jira waan paablikii irrallee jiru maal akkan barbaadu marti keessan ni beeytan waan ta'eefu waan irra deebi'ee dubbatadhu hin qabu waan kama kaleessan haa gaafadha. Jarana jaarsummaa gaafattanii moo gaafiif deebii isii achi godhee achirra dhaabattanii gara tarugootarree warri galsira jirtan. Gaafiif deebii ati godhi seesan irra murtoofna. Amaan kaleessa obboleettiin teenna siifuun haati ilmaan keetii haati mana keetii abbaan manaa kiyyaa qabamee biyya galuu nullee hin beekna Oromoo hunda beekaa biyya galee biyyaa dhufuu didee jaartii biraa fuudhee dhufaa hin jiru. Ani ilmaan wajjin asitti rakkataa jira. Ispoonsarri kenna faayilii isaatirra jirra. Dokumentii hunda isatu harkaa qaba. Imeelii paaswordii isatu harkaa qaba. Isarra jirra. Ta'ufiitii jaartii fuudhee asitti nu gatee jette gabaabbinaan yoo si ibsu haadha ilmaan keetiitirraa maa fagaatte yoo dhufuu hin dandeenye maaliif furmaatan godhinii fi ilmaan kee kun ilmaan kee qofaa miti ilmaan Oromoo hundaati. Oromoo hunda si wajjin dadhabe ka qabu humnaan kun du'aayin kun imimaanin hunduu sima wajjin qooda keessa qabaatis nu hunduu hin beeyna. Maali rakkoon kan hunda si geesse jalqaba irratti biyya galtee dhuguma fuute gaafii lammata dhufuu hin heddu yoo dhufuu hin maaltu dhufuu si dhoogge hireen haadha manaa keetiitii fi ijoollee keetii hoo maali maa hafte wal jala nu deebisi gaafii kana. Bareeda Doctor Galatoomi. Gaafii na gaafatteef anillee deebisaan nan isii kennu dura durso osoo haadharraa dhaga'ee ka isiin haasoyte anillee hin dhageenye haasawa muraasa dhaga'ee waan isiin na himattu sun haqa ta'aaf haqan ta'ullee anillee achirra dhaabadhee waa san dubbachuu barbaada. Anammoottiyyuu silkii hordofaan turre online irra hin jiru. Akkuma ganama isiniin jedhe waan isii barbaachisu anillee sa'aatii kiyya qabadhee isinillee sa'aatii ofii qabattee waan jedduu kenna jiru nu martinuu akkuma jette ilmaan teennallee ta Oromooti kophaan guddifnee kophaan arganne ilmaan kana Oromoo wajjin guddifnee nullee ammootu ilmaan isaanii waan taaneef ilmaan keenya guddisan malee osoo nuti saba biraa taane waan kun waan isaan ilaallatuyyuu hin qabu isaan hun dubbatanii. Kanaaf kana isii madda yoo isiin jette waan sanirra dhaabadhee deebisaa san deebisaa fi gaafiin ammootiyyuu gaafiin ati na gaafatte naaf ifa haa ta'u malee
haasoyni haasaamaa ture sun bal'aa ture anaaf isiidha rabbi isinii fi namni muraasni illee waan keessa beeytaniif isirraa waan guutuu dhaga'ee silaa deebisaa san isinii deebise bareeda na fakkaata. Siifu waan hunda gurra kiyya irratti naa himattu akkasitti deebisaa jedhaa jira aman. Wanti gurra isaatti himu hin jiru kama dhageessee sitti manii dhufte sana haa paabliikii irra kama deemaa jiru sana viidiyoo illee yoo ta'e muramaa dhageessee jirta ani kophaa kiyya haasa'an jiru kaleessa irraa qabee hanga addaatti hawaasa kiyyatti himadhee jira rakkoo kiyya hunda isaa himadhee jira maal akka barbaadu himadhee jira kinoo asiliin sitti himaa jira isuma gaafadhu. Shari'aan zaahira abba maratti akkana nagootee jettee yoo isarraa deebii dhageenyaa osii fuuti dhiifa malee. Mirga qabda diduudha. Siifu. Asli an guyyaa guutuun bo'aa oolee sii galee. Kaleerraa qabeen himataa jira namni kun bar miidhaa kiyya itti himtanii dhimma akkanaa nurka jira dhimma akkanaa xumuruu barbaanna jettanii itti himtanii dhufe malee useetuma akkasiin hin dhufne bar sigale ani daqiiqaadhaan wanti nan dhimma kiyya haasa'ee bo'uuf hin jiru hin beeka innillee ani itti himuu hin barbaachisu bar maal akka barbaadu bar hundi keessanuu ni beeytanii bar so ammoo yoo haasa'e jettan rakkoon qabu ni nama. Amaani dhimmi isiin kalee kaasaa ooltee tokkoffaa ati biyya galuudha. Osoon dhufin achitti hafuudha. Akka dhufuu fedhan qabne dubbatte namni gizee aare dubartiidha aariidhaan ana ilmaaniti ilmaan kophaa ofii wajjin cinqamaa jirti booyaa dubbata. Tokkoffaa karama gabaabaa maaltu biyya kanatti deebi'uu si dhoobe. Lama yoo ati hin deebine hoo ijoolleen kun akkam tayu faayilii keetirra jiranii waa'ee ijoollee keetii kun maa siyaachisuu dhabe maa furmaatan kaayiniif. Ila asli nagaafachuun kan keessirriidha. Gaafii sirrii nagaafattee ani deebisaa isiif deebisuu diddaaf yookaan ammoo isin atakaruuf osoo hin ta'in dhugattuu akkas qaba sii galee. Ani haadha ga'ulleedha ammoo tuyyuu anaaf namni kun kaleessa illee atillee hin beektaa wallabbii keenya eega biyya galellee maaliin akka biyya galellee eessarraan akka biyya galellee namuu hin beekaa ifa deebi'uu fi deebi'uu dhabuu kiyyallee hin didee fi karatu hin jirree akkamitti akka anaaf illee atillee hin beektaa namoonni muraasni hin beekaa haga mubaarak hin bahutti hin beeka jedhee yaada abbaan ijoollee hin beeka. Mubaarak facaatuu namni jedhullee namni sila biyya san nama fiffidu mucaasanii waan kana quba qabaa namoonni Duubaa illee isiin dubbisaa turte. Jira. Kanaaf namni hin dhaga'ama. Imoositti bu'ee hin dhaga'ama dubbadhu. Kanaaf ani akkuma isin beektan abbaa ilmaan kanaati. Abbaa warraa siifuuti. Kaleessa gammachuullee gaddallee jaalalallee jibbaallee waliin dabarsaa turre. Siigallee rakkoollee bal'oollee waliin agarre. Waan kaleen argin isirra argee isinillee waan kaleen argin anarra agarte. Ani jaaladhee biyya tiyyattillee hin gallee mana hidhaa ture. Waan ani ittiin hidhamillee yommuutu isinillee hin beektanii wallabbee ammucaa Suudaanii wajjin shaara arba'initti wallabe bakka suuqii abbaa gadaatitti namni achi jiru naannoo san jiruu fi isinillee rabbillee namnillee hin beeka jechuudha. Hidhamee galee eega galee ammootiyyuu fedhii kiyya hin gallee gaafa galullee marima anaafisii wajjin gallee waraqata walii barreessaa turre waraqaan anaafisiin hagarraa walii barreessaa turre mana hidhaa san keessatti ana bira jira guutuutti walumaa galatti jechuudha. Gaafa galu hin deebi'aadhaan walii galteen xiyyaa fi taasisii hin deebi'a siifu as keessatti ilmaan xiyya argee dubbisaa hin jiru. Ilmaan xiyyallee ammootu guyyaa jimaata waytanatti dhuftu argee ol fuudhee dubbisaa hin jiru akkana jedheen bakka mana hidhaa san Mubaarak dhufee ofii isaati ijaan na laale abbaan hujuu achitti dhufee na laalaa ture nama salaama godhuu hin dandeettuu ilmoo tante ol fuutee dubbisuu dhungachuu hin dandeettuu ilmoon tante meetira 2-3 sirraa fagaatti.
seera biyya sanii agartanii jirtanii hin ulfaata. Mataan akkanattis illee maraataa jira. Atillee mataa kan kee dhabaa jirta. Ani naan jettee gali naan jette isin illee anillee ammoo wayitatti yaadu. Waan kana bayaa hin jiru furmaanni hin jiru achitti bahuu hin dandeenye akka galu murteessa jechuudha. Wanni ani gala irra murteesse. Anaa fi namni kun ammoo akka viidiyoo irratti haasa'ame san wanni marti akkas ta'ee dhugaa ta'ee nama biratti mul'achuu danda'a rabbii fi namaaf ammoo waan namni haasa'e san malee waan ana haasa'e namni illee dhaga'ee anaaf murteessa malee isiif illee murteessa malee waan hin dhaga'iin takka duukaa dhaabatee hin haasa'u jechuudha. Gaafa san murteessinee galee wayita galu ammoo akka yaadame san si galee hagaan gaafa galuutitti illee mana hidhaa san keessatti illee na hordofaa turte na hordofaa turte na wajjin ifaajaa turte na wajjin ifaajaa turte. Hakanarraa hin qabdu siifuun haqa isii takkaallee haalee hin beeku. Haqa ilmaan tiyyarraa hin qabdu takkaa haalee hin beeku. Wallabbiin anaa fi namni kun qabnu immoo namni kun haadha mana kiyyaati, haadha warra kiyyaati, haadha ilmaan tiyyaati. Si galee osoo ani biyya sanii hin galin, osoo ani biyya sanitti hin hidhamin, osoo anaa fi isii waliin hin jirre wajjaan baane wanni kun narra ga'e. Akka isiin fudhattee ilmaan isiillee bakka biraa jiraataa turte isinillee hin beektan hawaasni muraasni illee hin beek. Ilmaan tiyyeeyyuu na agarsiisi jedheeni nama kana waggaa dheeraa yeroo dheeraa jechuu kadhataa ture baatii 3 guutuu ilmaan tiyya na agarsiisu diddee gaafaan fudhadhee ilmaan tiyya akkana jedhu asliin mana taa'ee akkamitti akka ilmaan tun wal arguu qabdullee jedhee gaafa dubbattellee qabda. Wallabbiin kenna waan har'aatii miti waan bubbule jechuudha. Akka haasaamu sana anaa fi isiin jaalalaan wajjaan baanee yookaan ammootu isii gatee ani biraan gallee gidditti irraa na fuusee na galchee eega galee ammootiyyuu si galee wallabbii illee qabaannee mana hidhaa keessatti illee na biraa hin hafne gaafa hangalullee na hordofaa turte wayita hangalullee ammootu namni shaantatti silkii tiyyallee namni naa fide agartee waraqaa shaadaa jettee ijoollee waraqaa shaadaa koppii gootee namni naa fide isiidha. Nama kanaa jechuudha. Hin deebi'aa waan takka sirreeffadhee akkana waliin jennee walii galtee kennan gabbuune gaafa gabbuu illee hagaan maatii kiyya bira ga'utti akkuma reefu jechaa turte san haadha tiyya waa godhuu abbaa kiyya waa godhuu kunniin ani mana hidhaa irraa bahe anillee godhuuf hin dandeenye isiin ammootiyyuu waan itti fakkaatte gootee jirti haa galatoomtu garuu haati nama ulfaattuudha akkuma isiin haadha taate namni marti isii rifatu kanatti haadha namaa arraba dhiiftamoo isinirraa cufa. Maa shayxaana taatan isin bultii namaa jidduutti arraba dhiiftamoo isinirraa cufa deemtanii dalagattan. Amma amaanii kiyya duraadhiisi kooman amaan meena dhagaye asli qoy gaggabaabsaa deemna amaan gaggabaabsaa deemna isin duraan walillee dhaba araarama qoy sii sirreessa Asli haa himatu dhiisi rakkoo hin qabu haa himatu dhiisi. karaarra kaayuuf karamarra kaayuuf jaarsaaf jaartii waluma loltii waluma dhabdii walloltanillee wal dhabdanillee walloltanillee wal dhabdanillee hidhamtellee gaafa hidhamtellee namni hundi kasirraa cite mucee uummatana achitti si gaafataa ture galtee maaltu dhufuu si dhoogge yoo atin dhufne hoo hireen ijoollee teetiitiif haadha manaa keetii maali jetteef maali? ila doktor maal sin fakkaate ani wanni ani itti dhufuu dhabe tokkoffaa paaspoortii baafadhee akkaan dhufu namni na kakaasaa turellee anumaa fi siidhaa isin na gargaaraa ture anachi dura dalagadhee asii waan qabu isiin gaafa hangalullee $200 namni natti kenne isiidha eegarillee ammootu akkaan baafadhullee namni godhillee isii baafadhee paaspoortii kiyya itti ergee yeroo paaspoortii kiyya ilaalan ishaaraan narra jiraan biyya san seenuu hin danda'u dhorkaadha. Walumaa galatti jechuudha. Biyya san seenuu hin danda'u akka karaa jalaatiin dhufu na gaafannaan karaa jalaa saniin dhufuu hin danda'u saa sanitti obboleessi kanarra xiqqaa karaa Suudi Arabiyaa deemee akka inni amriin itti geette guyyaan itti ga'e isin marti keessanuu quba qabdanii yeroo sanitti dhufuu hin dandeenye itti jalaanillee dhufuuf ammootu yoo akka yoo dhufellee biyya san keessa bahuu hin dandeenye yookaan immoo biyya sanitti yoo qabame waggaa 25 umrii xiyya guutuu akka isaan na hidhan isiin illee hin beekti isin illee hin beektan faayidaan an ilmaan xiyya fayyadullee waan hin jirreef dhufuu hin dandeenye sababa sanii achitti hafee jechuun waa'ee dhufiitiin guyyaa san fakkaate anillee hin dinne isiin illee ammootiyyuu achi boodallee Mubaarakiyyuu Dubaay jira warroota Dubaay jiru nama hedduu dubbistee akka ani karaa Dubaay dhaqee Dubaay irraa ammootiyyuu Ijipti dhufu gochaa turte gaafachaa turte si galee wanni sun hin taane kara Keeniyaa deemee akka ani Keeniyaatti wal agarru gaafadheen gaafannaan Keeniyaa isiin illee dhufuu akka hin barbaanne natti himte
warroonni ispoonsara nu godhanillee Keeniyaa dhayxee isiin akka Keeniyaa irraa ispoonsara kan achitti nu jijjiiran hin gaafatanii isiin dhaquu hin barbaanne atillee hin beeyta atillee warra ispoonsara nu ta'e san keessa jirta sii galee biyya biraallee dhaynee akka ijoollee tana achirraa baafannu gaafachaa turanii hin barbaanne jechuu walumaa galatti isiin galu sammaraa godhuu isiin diddee jennaan gaafii biraallee hin dhiyeessee fi galiitii kottu haa jiraannu maallaqa ispoonsaraallee deeffannee maallaqa makiinaallee deeffannee mana takkaallee taatu bitannee ilmaan teenna haa guddifannu kottu haa gallu galii haa jiraannu jedhee gaafannaan illee lakki ani hin galu ani Itoophiyaa galee dhoqqee qamashee dhoqqee dha'uu hin danda'u dhoqqee dhiituu hin barbaadu ilmaan tiyyallee daalacheessee jiraachisuu hin barbaadu naan jettee jala murtee natti himte jechuu isiin. Ati biyyatti maallaqa Oromoo waliin qabdee mana ijaartee ijaartii biraa itti fuutee ka jedhanoo hagam dhuga fuutee ijaartii. Kana namni biyya jiru ilaa dura dursoo dhimmi ijaartiitti deebinaati. No addaan Dura baafatee dursoo inni wanni carraa taruufi keessa bahe maal waan uummanni fuutuu dhagaye jaartii biyyatti eega galtee fuudhuu fuutee fi fuudhuu dhabuu kiyyaan fuudhuu dhabuu kiyyaan iyyuu isinii ibsa jedhi macarrashaa wanni isin wanni naamu manuu ibsi bira tani doosisa biyya eega qallee jiru galtee jaartii fuutee nun hin cikkinii nu fuudhu. dhaga'ee coobin. Echi Walumaa galatti dhimmi fuudhuu fi dhimmi fuudhuu dhabuu dhimma biraati. dhimmi fardiinuu bakka tana tabultii namaa diidu amaan an bakka Galee tana irra keessi siin mataa qabu. Qodaadhaadha. Keessi ofii mataa qabu. ofiin qabu. Ati aga biyya galte fuute moo hin fuun? Laal asli fuutee yoo jettan fuudhee jiraan ila laal ila fuutee yoo jettan an fuudhee jira amma fuudhee an eega fuudhee baatii takka hin geenne. Biyyatti. Mana qabdaa mana bitattanii mana Oromoo kan ati jechaa jirtu kanaaf ammoo deebisaan ansii deebisuu barbaadu. Sheekon illee qeesson illee hayyuun illee namni hedduun illee hin jira siigalee namni itti amanan illee kan nama taraa tokko siigalee bakka kanan maqaan haadha tiyyaallee maqaan nama ganda kiyyaallee maqaan agartee fira kiyyaallee wanni ka'uuf hin jiru. Yoo anaa fi namni kun yoo qabeenya ilmaan tiyyaatiin waan doolaara 200 fi birrii narratti ergite 200 narra ergiteen alatti siifuu birriin ijoollee tiyyaa na seente addunyaa akeraa na hongeessu nama gadi na haa deebisu mana tiyyaa keessa jiraadha sigaleemi qixxaa haadha tiyyaa nyaadha sigalee akka isiin Okay, jettu mana hin amaan qabu miti fileen abaarini dhaggeeffadhu fileen abaarini. Arba wa tuluta wanni rabbi nama taala. abaaruuf illee hin jiru dhugaa jirtutu tana jechuu barbaadeeti ani manni Echi. anaaf isiin qabnu yoo kaleessa ka jiraannu taate yoo anaaf isiin ka walit beennu taate anaa fi rabbii walit dhufa siigalee addunyaa irratti ibidda jahannam rabbi natti haa naqu mana waliin ijaarannillee hin qabu mana Oromoon naa ijaartellee hin qabu hardhallee hin qabu yoo qabaadde ammoo tuyyuu seeraanillee seenaanillee abbaan barbaadanii kallattii barbaadanii waan kana qulqulleessitanii na gaafachuu mirga qabdan wallabbiin anaaf isiin wallabnee bakka kana itti ga'e isinillee hin beeyti isinillee hin beeytan siigalee jireenya isii keessaa yookaan ammoo jireenya kiyya keessaa isinillee akkamitti akka baate numarti kennaa wal beena jechuudha. Homaa waan kijiba qabu hin qabu kun. Siigalee ani namallee waan dhoysuuf yookaan waan rabbii kiyya jalaan dhokanne ilma namaa tokkicha jala waan dhoysuuf hin jiru an dhugaasan dubbadda. Siigalee Eshi amaani manni ani amaan qabu hin takkaa jiru. qofa dhabaat hayyee takkaa qofa gaafii xumuraa carraa siifuu kenna gaafii xumuraa. Ati amma biyya kana dhufuu hin dandeettu walillee dhabdanii wal dhabbii isii wajjillee ta'uu mala. Biyya kana illee dhufte karaa yooma araaramtanii dhuftellee dhugaadha basmaan mungkin ofirraa haquun hin jirallee jedhama haquullee baattu namni xiyyaaraan bahee deebi'ee biyya faranjii kana dhaquun hin ulfaata kanaaf namni biyya kana ture biyya kana keessa deeme hunduu hin beeka. Eshi eegaati biyya kana dhufuu hin dandeenye feetu fedha keetiin haa ta'u feetu mootummaan si haa dhooggu dhufuu hin dandeenye ijoolleen kun sirra jiran haati manaa kee sirra jirti keetiin kun maqaa keetiin jira. Imeeliin paaswordiin si harka jira. Egereen ijoollee teetitii fi haadha manaa kee kaayiroo jiranii kunoo maali yaaddame furmaata mirkana asirratti. Ila doktor imeelii fi paaspoortiin si harka jira egeree ilmaan kana maal yaaddaa jette. Wanni tokkichi ani ittiin of beeku yoo jiraate maqaa Amaan Huseeniin ispoonsarri kun galuudha. Ka'anillee beeku. Mataa kiyya malee yoo ani achi jiraadhe malee isaan achi keessaa bahuu akka hin dandeenye. Anillee hin beeka rabbillee beeka namnillee hin beeka.
Baqataa guutuu beeka kana dhimma hunda waliin beeka eegallisan akka jechuudha. kanatti malee bahuu hin danda'ane dhuga. Waan achirraa hafe ani namni kunillee abbaan hojuullee atillee hin beektanii silkii tiyyallee namni naaf fide isiidha. Ani iimeela ani ittiin fayyadamu iimeelli ispoonsara ittiin godhanne san isiin illee na gaafattee wanni isii dhorgadhellee hin jiru nallee hin gaafanne haqiiqatti dhugaan jirtullee tanuma. Paaspoortii iimeelaa fi paaspoora wanni isii isiin amma jettu kana sigalee ani irraa hin beeku iimeela kiyya beekuu hin beeka garuu ammoo tuyyuu paaspoora wanni isaa hin beeku sigalee paaspoortii isaa hin beeku. Paaspoortii isaa hin beeku sigalee mi. Lakkoofsi bilbila kun ittiin baname siifuu bira jira mataa isii bira jira sigalee iimeela kana banattee iimeela kana sirreeffattee nan gaafanne iimeela kanayyuu itti fayyadamuu hin dandeetti. Yoom ani iimeela kana isii dhorgadhe lakkoofsa isiin harkaa qabdu lakkoofsa kiyya ka amma isiin itti fayyadamuu jirtu kanaan ani banadhe na gaafattee yoom dhorgadhe haqiiqa rabbiititti ani hin dhorganne rabbiillee na arga arrabni kiyyallee ka anarra dubbadhuun kun bor na goga ani iimeela isii hin dhorganne nan gaafanne sigalee miti ani takkitti wanni ani siin jedhe biyya san dhufuu hin danda'u karaa jalaatiin lubbuu kiyya aarsaa kafalee kootu ilmaan kana aarsaa kafalee siin naan jennaani aarsaan ani yoo kakafaluu fi danda'u taate yoo isaan fayyade waan isaan hin fayyadne irratti shamaa ta'ee barandaallee osoo taa'e abbaa isaaniiti yoo naan jedhan sigalee akkasii isaan fayyada malee waan hin taane dhaqee umrii tiyya guutuu waggaa 25 biyya sanitti wanni azabamuuf hin jiru biyya san keessallee yoo dhaqe umrii tiyya guutuu wanni ofitti taphadhuuf hin jiru hin ba'u. Nadhiisi dhufaa hin jiru wanni ani jedheen takkitti hin tan paaspoortii fi iimeelli isiinuu sirreeffachuu dandeetti sa'aatii amma harkaa qabdullee isii bira jira na bira hin jiru irraa hin beeku silkii xiyyeeyyuu osoo paaspoortii kana ka irraa beeku taate iimeelli kiyya feesbuukii kiyya tiktookiin kiyya wanni hundinuu silkii kiyya san waliin na jalaa bade silkii feesbuuka san hin deeffadhuan tiktookii kiyya hin deeffadhuan saniin hin fayyadamuan. Okay. Galatooma carraan keessan xumurameera siifuu kennina ummanni illee dhageettan ka waan kalee siifuun jira ooltee illee dhageettanii waan inni amma jedhaa jiru illee dhageettanii dubbiin manguddoon ka warri jala jirtan namni 19,000 kun manguddoo tayaa shayxaana hin naqina siifuullee obboleessa teessanii inni illee obboleessa keessanii kana wal galte moo addaan gara galtee san isin turaallata ka dubbiin wal galti moo waliin galtuu san manguddoo keessaa filata. Siifu waan inni jedhu hundaa dhageette imeeliin si harka ani beeku lakkoofsi ittiin baname si harka jira maqaa kiyyaan jira dhugaadha maqaa kiyya jala jiranii garuu mootuu dhufuu hin dadhabee hin didamee karaa miilatiin aarsaa kafaluu hin barbaadu keeniyaa fi biyyoota akka ugaandaa isitu dhufuu didee jedha wanni akka ati jettu sunillee cina cinaan wanni ati kalee jedhaa ooltallee cina cinaan dubbii keessatti kan uummata kana duratti dhugama irra hedduun furmaanni maali jette siifu ati waan kana waan amma abbaan manaa kee jedhu kana. Gara siifuutitti osoo hin tarin himannaa isin himatte keessa dubbiin waan sila amaaniin osoo itti gaafattu hafteetu jira. Dubbii sirreeffataa deemuun bareeda. Waa'ee nama ittiin himataa turte waa'ee ispoonsaraallee mee bakka sanillee Boonsa koo. Laal an aarsaa ilmaan xiyyaa kafalee hin dhufuu hin jenne an doktor. Aarsaa ilmaan xiyyaa kan kafalle abba eenyuuf kafalaan. Maa dhufuu dhabdee. Garuu ammoo dhaggeeffadhu gaa. Garuu ammoo waan bu'aa irra qabu waan isaan fayyaduu danda'u irratti aarsaa isaanii kafala malee bakka isaan hin fayyannetti waan isaan hin fayyanne irratti sii galee. No amma asitti. Lubbuuti aarsaa. Qoy. Fakkeenya amma asitti mucaan birrii biratti gachisan ilma biyya keetitti hiriyyaa kenna hunda. Ispoonsarri si naqamuun dhuga. Okeen gaddeebi'uun dhuga. Wanni bu'aa hin qabne maal ilmaan keessaa baafatu caalaa bu'aa biraa kan barbaadda amaana dhugaa dubbanna jechuudha. Bu'aan achi keessaa an argadhu sun ilmaan xiyya achi keessaa bahutti wanni fakkaate hin jiru. Garuu ammoo iyyuu an achitti deebi'ee basma narra jira. Bayuu hin danda'a asli atillee hin beekta dhugaa dubbanna siigalee miti namoonni achi keessa jiranillee hin beeka. Biyya namaa namni jiru kamiyyuu hin beeka siigalee miti. Ishaaran narra jira. Ishaaran narra bahe siigalee har'a achi deebi'ee ammoo iyyuu achi keessa qabame yakka biraati. Biyya tanatti hin deebitutu natti dhaamemi. Akkamitti isaanitti achi deebi'e? Yoo deebi'e hoo? Yoo hidhame hoo? Isaan fayyada. Ammootu yoo imeellimmaan sun iyyuu nuu sirraa'ee siigalee
guyyammaan sunuu ga'ee ookeen nu deebi'eeti bararaan ga'e guyyaa bararaa san bararuu hin danda'u yoo achitti qabamee irraa hidhame ijoolleen tiyyallee hin fayyan ijoolleen tiyyallee maqaa kanaan reject taatee jirti biyya Ameerikaa biyya Kanaadaa kanallee deemuu hin dandeettu lammata maqaa kiyyaan gale wanni kun maqaa kiyyaan eega dhumate isaan illee balleessaa jira malee isaan illee tolchaan jiru faayidaan biraan jiru maal godhaa dhaq. Kanaafuu ati amma akka abbaa manaa tokkotti akka abbaa ilmaanii tokkotti furmaanni ilmaan keetii maali jettare hayyee ijoolleen kun maqaa keetiin jedhanii kun faayila keessa jiran. Dubbannu Ila Ini dubbatan. Nah, di mas masalah kan rasa positif mas masalah kan jalqabaa keessa jira booddee carraanaa kendirraan dubbadha dhimma masalah. Ayye. Siifu carraan keetii hundaafu. Harkatti qabdanullee hin barbaadu akkuma isaa sa'aatii kennitanii anillee jalaa hin dubbannetti jalqabarraa qabaatiin dhaggeeffadha. Sigale jalqabarraa kaaseeti kanaan himadhuan. Tokkoffaa irratti wanni ani ilmaan kiyya isa jalaa fudhadhee baheef sigale ana osoo hin taane isatu anaaf ilmaan manatti dhiisee bahe. Anaaf ilmaan manatti nu dhiisee bahee sigale jireenya dhuunfaa isaa jiraachaa turedha. Jireenyi inni anaaf ilmaan isaa kana gatee deeme sun ta'uu fi dhiisee jennaan halkanii guyyaa anaaf ilmaan akka harree yookaan ammoo harree osoo hin taane akka warra Liibiyaa barahaa keessatti nama qabanii tuman san anaaf ilmaan tumaa ture. Sigale anaaf ilmaan manatti gatee bahee jiruun sun ta'uu fi dinnaan nutti deebee jechuudha. Kazaan ani sponsora sana Mubaarak Musammaatii fi Maarqos Taasisaa Boonaadha namooti ni beeytan. Isaan wajjin maallaqa sponsoraa kana walitti qabee sponsora kana faayil nambaruma isaatiin galchee tumaan isaatii fi roorroon isaa gaafa huyna kiyyaa ol taatu ilmaan kiyya fudhadhee ganda biraatti gale. Gaafan ilmaan kiyya ganda biraatti fudhadhee galullee manguddoo natti baasee hawaasni Oromoo Kaayiroo keessa jiranullee dhimma kiyyaaf dhimma isaa laaluudha. Rakkoo kiyyallee itti himadhee rakkoodhuman hadha miidiyaa kanarratti himachaa turen rakkoo kiyyallee isaanittillee himadhee isaanillee rakkoo kiyya naa furuu dadhabanii achiin bakka an jiruttillee anaaf ilmaan kiyya dhufee waan nu sodaachisaa tureef ganda inni hin beeyneef ganda Oromoon hin beeynen of dhoskee ilmaan kiyyaa wajjin jiraachaa ture. Gabbahiitii hiccitii kan kee kana gocha ansi gochaa jiru hawaasa Oromootti ummata Oromootti himadhu jaartii fuuchuun isaaf haaraa misi asittillee jaartii hima qaba. Sigale gabbahiitii gocha ansi gochaa jiru kana ummata Oromootti himadhu ummanni Oromoo ana homaana gochuu hin danda'u. Jireenya kanaanatu jiraata malee ummata Oromootii miti naan jedhe. Sigale akkasumatti osoo aniif inni gargar baanee jiru guyyaa wayii akka tasaa ilmaan kiyya kana laaluu barbaada naan jedhee jennaanan ilmaan kana fideef gaafa nan fiduuf na jalaa dhoske. Gaafa inni na jalaa dhosku gabbahee miidiyaa irratti haasa'e yeroo haasa'u atillee hundi keessanuu dhageessanii jirtan. Ilmaan sana deebisee fudhee jira haasaa dheeressu gaggabaabseen isinitti hima. Ilmaan sana deebisee fudhadhee jira. Akkuma ilmaan kana fudhadheen illee ammallee mana inni beeku jijjiirradhee tan jiraachaa ture. Mana jijjiirradhee sigalee akka tasaa halkan keessa mucaan kiyya na jalaa kufee mataan falaxamee ennaan meebii ilmi kiyya kun ka'ee akka tasaa waan na jalaa ta'a jedhee isuma yaamee mana haakimii waliin geessine sigalee achiin guyyootii muraasa booda qabame. Gaafa qabamu aniif inni gargar baanee jirra jireenyi keenya garagara sigalee jedhee isarraa hin fagaanne gaafa inni guyyaa qabamurraa waan an qabuun osoo ittiin hambifatin sigalee qorraan jedhu gubaadhaan jedhu UN na nafne sigalee miidiyaa irratti na nafne BBC mararratti barkan inni adda afaan daffaree barfuudhee jira kan inni jedhu jechuudha sigalee BBC mararratti BBC afaan Oromoo irratti sagalee ta'aafii ture. Gocha inni kaleessa na godhe anaaf ilmaan kiyya godhe kana kabajaa hawaasa Oromootiif akka inni hawaasa Oromoo xiqqeessee gabbaa'e ummata Oromootti madhu ummanni Oromoo homaa nan godhu jedhu san sigalee
Angaru ummata Oromootiif ummanni Oromoo aarsaa naa kafale waan ta'eef kabajaa ummata Oromooti. Guyyaa tokko abbaan ilmaan kiyyaa kana na godhe sana na godhe jedhee gabbayee himadhee hin beeku. Wanti hundinuu guyyaa eega. Osoon gabbayee haasa'es namni na amanu hin jiru sii galee. Akkasitti gaafa inni qabamullee waliin rakkadhee waliin taa'ee waliin taaree badii sitti balleesse sana siifuu kiyya dhiifama naa godhi anatu sitti balleesse anatu si zallamee haqa keetu na qabee bakka kana na galchee si galee gaafa inni naan jedhu rakkoo hin qabu miidhaa ana miitee miidhaa ilmaan miite san hin laaliniiti haala as keessaa baatullee anatu sii mijeessa jireenya kan kee ka as keessa jirtu akkamittiin bahaa yookaan ammootu jedhiiti sammuu kan kee firii godhiiti yaadi malee. Imma ana kaleessa namiite ilmaan kana miite tokko hin yaadin jedhe maaliifi namni mana hidhaa keessa jiru dukkana keessa jira ifaa hin argu nyaata yoo ani itti geesse malee hin nyaatu dhugaatii yoo an geesseef malee hin dhugu ilmaan kana yoo an geesseef malee ilmaan kana laaluu hin danda'u sii galee hamilee isaatiif jecha dhahichi inni na dhahe cinaachi kiyya osoo na dhukkubu xabaasaa ilmoo kiyyaa osoo argu osoo na dhukkubu hawaasni Oromoo yeroo an miidiyaa irratti ilmaan kiyyaaf jecha jecha isaan naan jedhan osoo na dhukkubu jechuudha badii inni ittiin kaleessa balleessan osoo qasamuu kana hunda danda'ee baatii 8 guutuu isa cinaa dhaabbadhee walii galteedhaan galeetan bar Finfinnee irratti paaspoortii baafadhee dhufa naan jedhe war inkwaan ji'a tokko miti ji'a lamaa miti lakkii amaan jedhee yoo galte akka tasaa chaansiin ilmaan kiyyaa kun baduu danda'a haga bara haaraattuyyuu obsi yoo inni bi as keessattuyyuu nama baasaa jirti waan si feesisu an siifanin godha ulaagaalee si barbaachisu siin godha nyaataanillee dhugaatiinillee wanta tokkoonillee hin miidhamtu ilmaan kan keellee akka bareedatti hin jiraachisaa jira asuma taa'e aarsaa ilmaan keetii kafalenna lakkii siifuu kiyyaan nadhabee jira. Huyna kiyyaa ol ta'ee jira as keessatti nu dhukkubaa jira sammuu gadhiisuu jira maraachuu jira an aarsaa kamuyyuu kaffalee yoo dadhabame gara barahaatinuu ta'u ilmaan kiyyatti nan deebi'anaan jedhee walii gallee akkasitti uummaa tiyya na jalaa oqaste kan inni jedhu ani haadha tiyyaa iskarbii tokko osoo hin erginiif haadha isaatii jechuudha haadha kiyya caalsisee bar haati isaa haadha kiyyaa bar yoo hadha isaan of keessaa na baasanii na jijjiiran bar haati isaa bar akka ilmoo tiyyaatii bar. Sigalee maatiin isaa guyyaa tokko inni baatii 8 hidhamee guyyaa tokko salaama rabbiin irratti qaraanii ilmi keenya akkam jira amaan akkam jira ilmootiyya ijoolleen isaa akkam jirti namni naan jedhe hin jiru kana mara aarsaa kana kafalee biyya galee gaafa biyya galullee waan isa barbaachisu gara qarshii 450 akkaawuntii isaa irratti galchee paaspoortii baasisee fi akkas jiraannoonni naan jedhan jiru kan inni immoo mana jedhu mana ijaarratee qaba ka jaartii akka fuudhee amane mana akkamitti namni mana hin qabne jaartii akkamitti fuudha